Nursing care for patient with liver abscess. Nama tiruu isaa keessatti eelaa walitti qaba. Nama tiruun isaa eeltee tajaajila akkamtu godhamaafi kajuu. Jalqaba liver abscess jechuun maali? Hiikkaan isaa formation of pus in the liver. Tiruu keessatti eelaan uumamu. Tiruun eeluudhaani liver abscess jedhaniin. Two category of liver abscess have been identified. Gosoota eeluu madoytee eeluu tiruudhaa kana gosa lamaatiitu jira. Amoebic liver abscessidhaa fi pyogenic liver abscessidhaan jennee bakka lama qoonna. Amoebic liver abscessiin sababa ameebaadhaan namtichi qabameef. Most common isa kana Entamoeba histolyticaadha causein. Entamoeba histolyticaadhaan qabamee sababa sanirraa tiruun isaa yoo madoytee eelte amoebic liver abscess jedhamti. Pyogenic liver abscess kan jedhaniini pyogenic yeroo jennu baakteeriyaa eelaa oomishuu danda'u. Bakka qabesanii madeessee eelchuu danda'uuni pyogenic jenna. Pyogenic liver abscessiin causein isaa baakteeriyaa eelaa fiduu danda'u. Warreen akka Staphylococcusdha, Streptococcus, Escherichia coli warreen akkanaa kana yoo tiruun eelte pyogenic liver abscess jedhaniin. It is less commonidha. Hedduminaan amoebic liver abscessidhaatiitu hedduminaan jira. Makaanizimiin isaa akkamitti tiruu san keessatti eelaa walitti qabamuu danda'a? Makaanizimiin isaa jalqaba GIT infectionidhaa jira. Dhukkubni kuni baakteeriyaa kana haa fudhannu garaacha keessa seene. San booda GIT infectionii kanaatiitu karaa tiruudhaa deema. Liverii seena. Eega tiruu keessa seenee abscess cavities formation. Eelaan tiruu san keessatti walitti qabama. Clinical manifestationiin namni tokko yoo liver abscessii qabaate mallattooleen irra mul'achuu danda'an the first one is systemic manifestationii baakteeriyaan qaama keessa yoo jiraate laydaa qaban namni hundinuu. And also chillness qaba. Chillness jechuun itti dhaamachuu qabbanatti jechuu. Dull abdominal pain qaba. Dull abdominal pain jechuun dhukkubbii garaadhaa guutuma nama dhukkubdu. Bakka kanaan na dhukkuba kan jenne. And tenderness qaban. Tenderness jechuun dhukkubbii yeroo neefii tuqan nama dhagayamtu. May develop hepatomegaly, jaundice and anemia. Namoonni liver abscessii kana qaban yookaan hepatomegaly mudachuu danda'an tiruun isaanii ta'uu dandeessi. And jaundice halluun qaamaa keelloo ta'uu dandeessi. And also anemia hanqina dhiigaa mudachuu danda'an. Treatmentiin isaa maali? Treatmentiin liver abscessiidhaa intravenous antibiotic therapy dha. Treatmentii beekuudhaaf ka'umsa isaa beekuu qabda. Depending on organism identified, organismii rakkoo san fide ka adda bahe irra hundaa'anii karaa hidda dhiigaatiin antibiyootikii kennuudhaaf. Inni biraa continuous supportive care dha. Tajaajila dabalataa wali fufaa ta'e kennuuf mallattoo san wal'aanuudha. Bakka anemia qabu san hanqina dhiigaa yoo qabaate blood transfusion illee barbaachisuu danda'a dhiiga kennuufiin. Inni biraa nutrition and fluid nyaataa fi dhangala'aa bakka buusuu fi rest and positioning boqochiisuudhaaf amma position isaa sirreessuu and psychological support. Mata dureen biraa trauma of liver dha. Trauma of liver jechuun tiruun miidhamuun balaadhaan. Hiikkaan isaa injury to the liver. Yoonii fi tiruurra orgaanii tiruurra yoo balaan geesse yoo miidhamte trauma of liver jedhamti. Causein isaa maali? Maaltu tiruu tana miidha? Direct injury tokko stabbing waraanamuudha. Wantoota karaa qabanii yooniif waraanaman. And bullet injury dha. Rasaasa faadhaan yoo dhawaman.
Bullet injury jechuun rasaasaan dhawamuudha. And accidental puncture dha. Balaa tasaatiin akka tasaa yoonii fi waraanaman tiruun miidhamuu dandeessi. Manaajimentiin nama tiruun miidhamtee maaltu godhamaaf? Blood transfusioniidha. Dhiigni bakka bu'uu qaba. Maaliif orgaanii kana dhiigni waan hedduu keessaa yaa'u. And surgical repair dha. Baqaqsanii bakka san sirreessuu and control of bleeding. Keessaahuu dhiigni yooniif gara alaatti kan yaa'u taate control godhama. Yoonii fi gara keessaatti kan yaa'u taate garuu surgically dhiiga san keessaa yaasuun dirqama. The area may be sutured or packed. Bakki waraanamte suni, bakki diramte sun hodhamuus ni dandeessi. Takka immoo cufamuu, cuqqaalamuu dandeessi. Garuu drainage tuubiin irra godhamuu qaba. Namoota stabbed injury qaban guutuutti hin cufan bakka san. Chest tuubiidhaan godhama. Drainage tube into abdominal cavities attached yeroo jennu chest tuubii irra godhama jechuudha. Complicationin isaa namoonni tiruu isaarra yoonii fi traumaan irra geesse complicationin irra dhuftu tokko peritonitis dha. Peritonitis means inflammation of peritoneal cavity dha. Peritoneal cavity'n kalloo gogaa kalloo garaadhaa tanaan jalatti infectionin yoo mudate peritonitis yaadna. And impaired liver function complicationii dhuftu keessaa tiruun suni dalagaa dhaabuu dandeessi. Impaired liver function jechuun hojiin isii jeeqamu. Kanaaf trauma of the liveriin yeroo hedduu emergency dha. Kanaafuu first aid'n dalagameetiif surgical warditti ergamuu qaba. Dirqama. Kanaaf mata dureen keenya inni har'aaf qabanne kana sagantaatti aantu keessatti disease of gallbladder bal'inaan kan ilaallu ta'a. Hanga disease of gallbladder kana nomenclature isaa kana sirriitti hubachuu qabdan. Jechuun jechoota as keessatti itti fayyadamnu jira. Jechoota hanga 10. Jechoota kana tokko tokkoon hiikkaa isaa akka boodaaree isinitti hin taane hubachuu qabdan. Fakkeenyaaf cholangitis, cholecyst, cholecytography jechoota jaamuu jira. Cholestasis, cholelithiasis jechoonni kun maal eenyu bakka bu'an kan jiru